السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبني نهردفو في خا نرقيفتو هندي خيسنو بغنا جانجراتني بولي سبورتي جرا شيخ خينيا شيخ محمد توفيق بيا مصر الرا علمي ساتين غرا بيا سا ديبي آجرو إسا سنسمتشو دف بكا خان أبچا جرا واني أسنو الآبي وان جبالا شيتيچا في ماتي ساتا وريغما خفلتي نما بيا بقاتا بيا فرنجي خجيلو درو خجيلا إيغالي ويا خيسا حالي خون حالي بيتي ديبيو دا اتلوفي شيتيچا وريغما سن كفلي في هذا منا ساتي في ماتي وريغما سن كفلتي شيخ سوجين أسد ديبيد ورسني في ألفنا خنوف بكا خرجيرا عقلي بكم سغوداني خبيت ديبي بكم سغوداني بكم سغودانو ديمو بكم سإتي بقى تمالي بكم سن بقى توبيخ بكم سعلمي جلتي بقى تمالي علمي نبقى درانو دبين فالات علمي بيرا بقى تي بيت ديبيت سمچو دف بقى خلاتي أرقم خلماني وبوليان كينيا وروان كنرتي إفاج أكما تدريتي أنس محمد جمال علي شيخ أخي يا شيخ أحمد نجاش لانجي جرو ورا وان كنرتي وريقم الروحي فيك أبينيا في يرود آخفالي حميليتي قدودا في ونبك خرج الروح ورا خناف بيكمتي خنو دف هجين سن هجتا هجي بريدا هجي فارفما هجي خبجما دجيتو بيكمتي خنو دف بك خنا أرقم دبين نيامي نمامي بويان نما ياما دبين نما وفي دلا وران سينان جان دبين نما وفي يامنا ايغا نمني بوان دبين نما وفي يامنا ايغا انا ما نما يامنا ايغو من دلا راوان سين دبين نما وفي دلا وران سينان جان يو هلالين شفاتاتي جيجو يو هلالو شفم دلا وران سين تجان يو أبا سياما يو دبي سياما جان أكسي بيخ بويا جرا يو أبا حاجا سياما يو أمو دبي سيام بويا نرى بويا علميتي بويا شيخ سيمد مناسبة خنا وني جتشو بربان شفت نما شيخوتي بيا بقا جرتو يا بليسو يو رزقي برباد دمو رازقا بربادن خنا دبين جباني بيخ يو رازقا تي رازقني بيا هندا جرا رزقي ربي سي قودس بيا هندا جرت نمني وابيو قبيا بقا تاو هندي قم بيا سادي بيك آواتك أواسر إسر شوفون شيخ محمد توفيق فكين يقولتي warri bakka akkasitti hafe hundi gamana deebi'ee ummata fi akka fayyadu ulamaa'ota gurguddaan na boggaa jira warra waa dhaamuu danda'u maqaa ulamaa'ii biyya tanaatiin isinii dhaamna kolkolow sheekha baqatee bakka taa'u irraa kolkolow naasiin jee dhageeffadhu gajallotti sheekumti bakka taa'ee ganaa biyya biroo eeggatu sirrii mi beek kana ammallee ulfinni ka warra laangee dubartii laangee ulfinaa fi kabajaan ta dubartii laangee warra aanaa qarsaa qofaami keeysaa'u warra laangee dubartoota warra halkanii guyyaa manni sheekaatii fi bakki itti baramu oo itti jaaramu halkanii guyyaa bakka san dhaabbate ulfinni har'a nuti bakka kana dhaabbannuuf kabajaa fi ulfina warra laangeeyiif warra dhugaa jirtuuf dhaabbate diiniif dhaabbate yeroo hamtuu tana yeroo amma biyyi teenya keeysaa'u naannoon gadii sun waan nyaatulleen isii yaachisu qabeenyi isiin qabdu irra khishee waan nyaatullee dhan qabne keessat tuuta wareegama kafaltee bakka barnootaatii fi mana sheeytichaa jaarte halkanii guyyaa bakka san dhaabbatu ulfina warra kabajaan ta dubartii laangee kabajaan ta dhiira laangee biyyi laangee sun jiddumattu dhiira horti biyyi sun ajaa'iba rabbi waan kanaan beeyne dhiira biyyi sanii dhalata maalii fi suuta haasoyin مسكينة هذا كلام مسكين نبني قريب دبي قلولا ربا سمبل بيكو بيجسن ديرا يتدالات علماء يتدالات اللي بس إلى شيء جمالي في شيء أمن نجاشي في أناس قوت اللي توتتنا اللي ومساني كيسا جلكس لانجي بيا ودو يسين انجران ديستيني بدران كام تدريبك نبني قل لي في ديستي وليتي أرارسي دين دي چالانجي أكسي بيك بابا خي سلا ديستي في دندارا ولو لي بيك harbii hamtu wajjin kaa ture warri tasgabbii buuse alawaadaa fi saaloona jidduu tasgabbii buuse laangee beek كرمو كلامي لانجي بوس يو بيخو باتني اللي الربردة
tasgabbii manaa namni buusee namni taa'ee biddeen waa itti nyaate laangee beek ulamaa'ii dheeraa taarika dheeraa qabu bululoo laangee keessaa beek dheeraan biyyi tun seenaa guddaa kanaa jira wanni waa sadiif as dhufne har'a ani akka kiyyatti waa sadiin qaba tokko sheeytichaa fi maatii isaa warra diin filate warra rabbi filatee ummata fi filatee sagantaa silaa qophaa'eef dhiisee biyya saddeebi'eef kabajaa isaan mala kabajaa isaa kennuuf Sheekh Muhammad Tawfiqii fi maatii isaa jaartii isaa turre jabdu hin deebu biyyatti si odoo jette jaartiin uma qabaaf namti sun ani biyyatti hin deebu naqalta odoo jette filimni gubatee beek isin gizee hunda as dagattanii bar filima kana takka waa lama calla takka na filatu takka biyyatti deebi'u filatu jennaan sheeyni akkanuma manaaman haasawan siin jedhu asii galee maaraa godhamma intala san ulfina isii mala badhaasa Sheekh Jamaal Farraa eeggatti warra Oromiyaarraa intalti sun waan godhan isaan dubee garaafi kabajaa qabdi diin kabajjee jaarsa fi kabajjee hawaasa fi kabajjee ulfinni warra saniiti darajaa lammaarratti ulfinni bakka kana nu dhaabe warra waan kanarra ifaajee wareegama qabeenyatii fi yeroodhaa kafalee maatii dhiisee achi gale anas sun maatii dhiisee achi gale kabajaa qaba namni sun ulfina qaba beekamtiin kennuuf barbaadaan aalama duniyaa kadhaga'u kanatti beekamtiin amiin biroo arrabaani waraqaa goggoyduu namatti hin kenninu arrabaan kennina beekamtii kare wagaraafi namni gurri isaa fayyaa qabu namni gurra isaa cubbuun hin cufin ka gurri fayyaa qabu beekamtii anasii kennina as dhaabbannee beekuu qaba namni ifaajee galatamuu qaba namni lafee galatoomfuu qaba Sheekh Jamaal Aliyyi qabeenya isaatii fi ruuhii isaa baase beekamtii kennuuf barbaada sheekonni laangee Sheekh Ahmad Najjaas irraa kaasee warri laangee hundi ulfinaa fi kabajaa isaanii mala kanaaf har'a bakka kana dhufne waan jabaadha kanaafu inshallah xiqqishoo haasawumaan bareen dura deeme malee ulamaa'ii jira miskiina wallahi wasii gala saniifu inshallah ulamaa'otaa fi pirezidaantii majlisaa naannoo Oromiyaa jira karaa saaquu je'eetiin dubbii saaqe ndaanuu dhiifama assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya Jamaal muftuma kenni daga pirezidaantii dhiifama Sheekh Jamaal sorry I'm sorry abshir guyyaa gammachuutu guyyaarra namni fuula gurgurta Eko kana balisa Sheekh Ziyaad eessa jirti Ziyaad eessa jira balisa akkasi fuuti بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبلين كينيا خان فودا بيجي غرغرا بيجي شيخ كينيا خشيا من جلكبه خمبراتي سدو جرا اني ترى بيجي اددا فودا ادداتي ورينو داوتن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اكما بكمو علميني قدنا برنوني قدنا ربي سبحانه وتعالى أبا خينيا آدم غافا أومي وام مكاجع مهند برسيسي ملايكة أول برة تيسيسي ملايكة غافتو ملايكة يا ربي تنانو تنبينو جنان ما آدم أديسي فقاجعون آدم ني أديسي في caalma yaa Aadam beekumsa qabaachuu isaatiin caalma yaa Aadam mul'isuudhaaf akka malaayikaan tun Aadamii sujuudu Rabbi ajaje jechuudha. Ilmiin taphaami. Ilmiidhaan ergaman ambiyoonni hundi. Ulamaan ammoo dhaaltuu ambiyaati. Ambiyoonni wanni isaan dhaalchisan diinaaraa fi dirhamaa miti, qarshii fi meetaa miti. Ilmii dhaalchisan. Ilmi tanaani ilmi namaa dachii tanarratti waan gaarii fi waan hamaa itti addaan baafata. Ilmi tanaani halaalii fi haraam itti addaan baafata. Tanaaf ilmi irraa dubbannee fixuu hin dandeenyu. Caalmaya ilmiiti. Akkuma sheeni keenya ja'an ilmi jala baqatan malee ilmiin hin baqattu. Ilmiin baqatuun hin barbaachisu. Ilmiin gaaddisa. Ilmiin ifa guyyaa kana jecha. Kanaaf
immoo jabaatuurraa rakkoon uumamuurraa ilmiidhaan baqatuunis sunnaa beek ilmiidhaan baqatuulleen numa jira jecha fakkeenya imaamul bukaarii rahimahullah ilmiidhaan baqate ilmiidhaan hidhamuulleen numa jira sunnaadha hoggaa jabaatte haalli akka baqatan nama godhummoo hin dawwamu hin turu hin waaru hoggaa haalli san jijjiirame ilmiidhaan biyya deebi'anii dhaloota ifii biyya ifii nasihaa yaadanii wallaala keessaa baasuun waajiba jecha waajiba namoota waajiba kana biyya deebisanii sunnaa tana biyya deebisanii ilmii tana gadhaabuudhaaf yaada burqisiisan marihatan obboleessa keenya Sheekh Jamaal Aliyyi irraa kaasee Anas Muhammad irraa kaasee Najjaash irraa kaasee rijaalan ulamaa dabalatee namoota hedduu injinar Abdurrahmaan Hussein dabalatee rijaala hedduu jira kana warra burqisiiftan galatoomaa jennaan jazaakumullahu jennaan duniyaa akhiraa gammadaa jennaan ilmii tana waraabbadhaa dhugaa jennaan ilmaanitti abbaa 100tti ilaa qiyaamatti isin adeemtu jennaan nuyis wanni asitti argamneef akka hooggansa mana marii dhimmoota islaamummaa naannoo oromiyaatti maqaa kiyyaa fi maqaa muftii keenyaa jechuudha maqaa doktor Haji Kamaal Galatuu waliin dhufnee obboleessa keenya sheekha keenya Sheekh Muhammad Tawfiq kan iqnaa'ate jechuudha qawaa yaada isarra fidame kana qeebale baarakallahu fiika wa jazaakallahu khayran jennaan si jaallanna baga nuu deebite baga waan nuti jennellee nuu dhageessee jennaan sirraa gammannaa jennaan amma qofaami amma umriin jirru si wajji jirra jennaan si cinaa dhaabbanna jennaan namni jireenya keessatti jireenya hawaasummaa qaba jireenya diinagdee qaba kana hundaahu si wajji qooddachuu keenyaaf qophii tahuu keenya isaas dhageessisuu barbaanna kanaaf insha Allah akka oromiyaatti akka baha kilaastara bahaa qofa osoon tahin akka oromiyaatti simaddii jirraa jennaan jechuu kanaaf obboleeyyan keenya dargaggoonni keenya namni asitti argamtan abbootiin qabeenyaa namni asitti argamtan kan asin jirre kan fagoo jirtan wanni sheekha keenya kana barbaachisu hedduutu hafe jecha hedduu hafe waan san irratti ni bulfannaa qalbii keessatti akka asaayimantii yookaan hojii manaa godhattanii nuu fudhattan walittiin gabbaanaa isin bira kaayachuu barbaannaa sheekha keenyaan galatoomii jennaa haadha mana isaa haadha ilmii jennaan tun ilmii biyyan nuu deebiftee ijoollee isaanii hangafatti waamaman hin beeynu haadha ilmii haa jennuuni Abu Haazim jazakallah haadha ilmii jennaani jazakillahu khayran jennaan abbaa fi haadha isiitillee namni eega achi deeme biyya san waa hedduu jira namni achii fawwa beekaa wallaalaan achumaa fawwa waan jiru hin beeynu garuu achirraa if qabdee abbaa mana isii aalima kanaa wajji tole jedhanii deebi'uu isaaniitiif galatoomii jennaani haadha abbaa isiillee warra isii wajji qeebale maatii gama isaa ta gama isiillee hundi isaanii jazaahumullahu annaa wa anil muslimiina khayran jennaan barakaatahaa jennaa asumaan muftiin abbaan keenya doktor Kamaal dhaamsa waan nuufi isaaniifillee biyyaafillee haala yerootiifillee barbaachisu guyyaan irraa guyyaa gammachuuti guyyaa seenaati guyyaa taarikaati dhaamsa kanuu dhaaman asumaan gama isaanii dabarsaa waan jalqabne nama bakkaan ga'u rabbi nu haa godhu warra marihateef hin xabahu rabbi nu haa godhu والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته